Akkam jirtu daawwattoota biraatii fi oduu har'aa keessaniif dhiyeessu ani Meeraa Oromooti. Oduu gaddaa. Aadde Fatihaa Shaafii Hassan magaalaa Kaayirootti konkolaataa humnaa ol adeemuun akka malee rukutamtee du'aan addunyaa kanarraa godaante. Aadde Fatihaan ganna 21 yoo taatu dhiha Oromiyaa Illuu Abbaa Booraa aanaa Corraatti dhalatte. Bara 2013 akkuma Oromoota biroo biyyaa baqatte. Baqattummaan magaalaa Kaayiroo keessa jiraachaa turte. Gurraan dhala sadii daandii qaxxaamuruuf osoo jettu konkolaataan rukutamte. Warreen rukutamuu isii argan lubbuu isii baraaruuf hospitaala biyyattii yeroo geessan balaa kanarraa dandamachuu hin dandeenye. Gurraan dhala 4 duute. Sirni awwaalchi isii gurraan dhala 6 iddoo Raabiyaa Al-Adawii jedhamtutti sabboontota ilmaan Oromootiin gaggeeffameeti jira. Firaa fi maatii Aadde Fatihaatiif jajjabina hawwina Aadde Fatihaa fuullee waaqaa itti haa tolu. Keessaafuu baqattoonni Oromoo biyya Kaayiroo keessa jirtan balaa adda addaarraa akka of eeggan. Akkuma yaadatamu biraatiifin tamsaasa isaa eegalee ture. Garuu jidduutti waan adda kuteef sababni isaatiif rakkoolee meeshaa cimaa waan nu mudateef rakkoolee meeshaa kana yeroo gabaabaa keessatti furannee hanga deebinuu obsaan nu eeggadha. Oduu har'aaf jenne kana fakkaata gamoo kootiin nagaatti.